guyyaa arraa kana guyyaa arraa kana imala jaalalaa kan karaa halaalaa warri deemaa ture asitti xumure gabaabsate xurree yaadaaf ifaajjii haajaan teessan taatee wal nuuf jabeeffadhaa jennaani gaanuti warra waliin godhu isin haa taasisu umraadhaa fi hajjii eega reefuun tanaa akka dijaan teetunu waa hin dhiifne aaminii ati homaalee idanaaf jedhaan siraajii. Allahu akbar siraaj eega aamin jedhe aga amma aamin keenya ati durumaanuu bakka hunda rabbiin kafeesi godhee kayrii isaa siin fedhee gara yuttuu ija rabbiin siif kafa fakkaatu bana tola ooltummaa kan hundaafuu fijaa arra tasgabbaa'ii kursii gubbaa taa'ii feetus dhiirsa kee kan kee irra kakaa'i masaanuu tanteessan dafari kadijaa. Allahu akbar keessummoonni keenyaa sakkanatti wanni bakka takka keessummoonni keenyaas bakka takka wanni bakka takka as keessa buutaniif lagaa fi baddaarraa walitti burqanii sagantaan irraa kun ta'uu waan beekaniif markaza gootichaa kan Daarul Furqaani dargaggoota keenya yoo laallachuu beektan kun olaalakkatti walitti dhufuun baay'ee dasdas nama jetti yeroo dheertuuf eega imala jaalalaa irratti hurkanii eenyuttiin himasa edaan kopheeyyonni bakka kayrii tana waa hedduun arkanii. Allahu akbar misirroota keenyaas warra waa isin guddoonni misirroota keenyaas warra waa hunda ofirraa laaluu beeku rabbiin nuuf haa godhu jedhaa nuuf eebbisa laal wanni niin ji'uuf namni tokko eega wal xabbasee garee duwwaa dhiisee nama hadiyyoomsa dhiifama garuu immoo kan hin dabarfachaa jiru naafis dhaamsa yoo isaan as keessaa wal fuudhanii badan kolmii baq naaf ergi ati Ustaaz Hamza. Numaan jedhe malee kan duraanii laale haarustittiin teenya uumamaan qaxale abbaan mana isii garee keessaa fuutee hin deemtuun eessallee waan akkasiin beekan siraajis waan ta'eef duruu ilma sheekaa hanga kana dhiisi kan kana oliituu halaalatti firraa tolchee laaluu beekaa kanaaf mee rabbiinis milkaa'ina isaanii arrumarraa kaasee haa kaa'uuf akeeka. Allahu akbar Masha Allah wani sanya rabbiin hulee yaadaa Allahu akbar shukrilee galfatu isaan haa taasisu dheebuu yeroo dheeraa wal hammatee kuufee yeroon akkas jedhu nurraa laaltan malee akka nun kasaaree mootummaan nun dhiiftu yoomumma singiloon miira keessa galee qilliffaa'ee duudaan garee gubbaa kufee eega waliif fidee hamaa fi hamattu qalbii isaanii hattu hunda isaaniin didee jiruu isaa bareechuuf nuuf jedhaan mee ali ijoollee teenya ilmaan warra gadii fi olii kayrii isaanii himan kayitoonni isaanii dhandhamni mi'aasaa wal fakkaatu deeman haa taasisu rabbiin aadde Kadijaa fi Siraaj Sheekh Suleyman. Allahu akbar Allahu akbar eega haala kanaan bultii jaarrattanii dhiiraa fi dhalaanis walit dhufuu keessan kana jaalatanii waamicha keessanis owwaatanii dhufan kan alii fi ollaa dubbiin gammachuudhaa jenne maashaa Allah gaddaafaa fi faallee isin kana laaltee misaa'ila hamaa isinirra yaaltees haa taasisu ballaa laalamee akkuma isin itti garaan aamin jettu giiftiin obbo Siraaj Kadijaa Abdallah saa'iboota keessan Allahu akbar hamilee jirtu warri jalaa fi gubbaa keessa kuttaasin jiran saa'iboota keessan kanalatti hafees waan isin argattan rabbiin haa kennuu fi mee du'aayii godhaaf eega arra geessan waan hafe hundaa'uu obsaan galmaan ga'uu numa dandeessanii nuqqusadhaa garuu dubbiin tanaa miti namni obsan qabne asirraa bororuu yeroo wal hammattan nu bira teessanii haa ta'uu malee mirginiis keessanii haya akka feetan guyyaanis keessanii feetan wal xabbasaa konfoleeyyii tana daranuu rabbasha isiniin jenna Siraajiif Kadijaan dhaloota lammaffaa bagatti geessanii.
وان براتي متي الله أكبر الله أكبر وان براتي متي واني أكنتي درجوتا كينيا كان gororsiisus mira keessa gala yeroo shaameen tolchee waa'ee keessan kaasu mee du'aayii godhaaf kiruu keeraati sooma konfolummaa rabbii warra ga'e hunda haa fursiisu aamin jedha ammas waan qaanfattan dhiisaa du'aayiin akkanaatun daftee deebiti rabbiin hin tursiisu آمين اللهم آمين الله أكبر الله أكبر ورجعت برتو الله أكبر hordoftoota keenya hin dhageenye isin waan adda kadijaan siraaj siitiin jettu sanuu itti maramtee hin dhagayina haa itti maramtu inni nuu kan siitii eegatti heerumte baay'ee natti tola akkuma isiitti ijoolleen teenya hundi osoo lafaa kaatee kan jalatu wajjin bultii ijaarratte halaaliin ijaarante osoo mirga qabdu الله itti fayyadami lakki lafaa ta'e atillee yaafaate meenaa siin je'eeti of goggoduu dhiisi gatteessee ol kaatee maali shororkaa'uun akka waan maraattee laal wanniin siin ji'uuf jiru akkanarra gaarii ture osoo tokko kan jaalatte dhaqxeetti heerumte ati kana dhiiftee garayyuu jallattee sagal janaa jantee booda akkan sheenoyne eega yeroon dhumte yeroo obbo Siraaj suuta nu dhokotee achi laalee ijaan akkasuma kadijaa in argine isin harkasii qabatee kan inni darbate misaa'ela ijaa yaa takkittiiti yamee as jedhinatti yaa fakkeenya biyyaa eegaansi argadhe ammaaliin rakkadhe barsilaa si dhabee arra kophaa kiyya ciiseetumaan iyya alhamdulillah arraanta nagaruu rabbiin naaf laafitnaan kan sitti ori'uus dachaaseera xiyyaa jedheen sinjebo الله أكبر الله أكبر سينكدوني أنا زميرة حسابا بو الله أكبر ميت مديس سيكان أكتشوف أنغان الركات رماتو بيكا إيغانسي أرغت مالي يادك بسراك يسيري الحمد لله غلطان قلفة أماك يا إسا نافبري جهيري هنا ماتي تولا والله ابن سروني الروى جنجلي إنافتني ساني أسكوتا تلالا أمة جاللا كربين دواي هندر راكي بلي مالو hundi keessan goojoo miseenjeraa diigaa koottaa keessaa tan sobaa qabae الله أكبر الله أكبر لايك لبي ورجلاتي في خمبا misirroota keenya nuuf haa godhu rabbiin umriilee dheeratee warra waliin turu mee du'aayi godhaaf nuuf haa godhu warra ilmaan diin utubu kayrii irratti horu warra waliin dhufee jireenya gammachuu waliin itti fufee baratee barsiisee nuuf oomishu ijoollee biyyaaf bu'aa qabdu ilmaan boru hiriyaan teefuu ati hoo maalidha yaa gurbaa qacaraa mootii miseenjeraa siin baana ati wafcoo sobaa dhaabee kan dubbii hororu لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر قربان يبقى أبو چنكيس كوبان كابو تن إجساغو تكونو أكنت لك أكتي غلچا سير ربي دبسي نمهن حي ممني مال قدوف لالري القدتي إجان كنافو أكتي جالة دوغاسا ولي بافتني ولي ممرا ممسروني كينيا سراجيف كديجان نوتي واني دام نوف مسروتا كينيافو kayorra egala wanta ef jireen jabeenyi muddi jabee fadda fuulduratti deemuuf karooras baafadda bu'aa ba'ii baay'ee of keessa qabata wanta ef jireenyi jechaaf gocha namaas of duubatti dhiisaa fuulduratti deemaa imalli xiqqoon fagaata isin yaachisin karaan isaa fageenyi daandii rabbiin kaa'e irraa maquu baannaan kan rabbi hundinuu keessa ni qabeenyi kanaaf siraaj keenya kanaaf siraaj keenya amaanaa jabeesii qabadhu siin jenna eega guyyaa irraa giiftii ajaa'ibaa tana fiddee dhufte kana booda wilii firraa fixxe kuulii maaltu siif haferee eega giiftii duree tee cinaacha kan kee moggaadhaan kuffifte akkasitti gaa'ee jecha babbareedaa isittis dubbatte yoo feetes dhungattee feetus kofalchiifte rahaatee fudhatta sirraan beekaa miti kiniina jaalalaa sanis liqimsiifte الله أكبر الله أكبر يوفيتي سنين تنجتوني بو الله أكبر
shufeerrilleen suma maal yaaddaree humaa haadha mana keetii wajjin si haa bulchu siin jennan mee nutis rabbi waggaa kuma haa ta'u malee gaa Kadijaan tanteetun ijoollummaas ni qabdii taphachiisuu qabda laal xiqqoon hiraar dagachiifte akkas taatu malee tummiciyyoon ijoollee firraa biyyaan baasin gurbaarifachiifte hanganarraa beeynaa wulii achiin booda ariyanuun deemtu ija kan kee duraa eega yeroo takka jannata duniyaa isii dhandhamsiifte. Atiis numa beeyta. Tummiciyyoon qaalii jabeessii qabadhu inshaallah akka ilmoo isii olii isiirraa argattee diinis barsiifattee guddifattus waliin shakkii takkan qabnu haa ta'u malee immoo isiirra teessee faatee biraa wajjin hadaraan jigaalin guyyaa arraa kana asinna afeere namni guyyaa arraa asinna afeere nama waliin lubbuuti Kadijaadhaa waliin kan du'aayii isaan godhatan Ilahi yeroo gabaabdutti gaddeebiseef waliin hunda isaaniitu warra wal jaalatu kan umris dheeratu isin haa taasisu osoo guy tokkollee wal garangalin isiniin jechaati asumaanuu atis baay'ee galatoomi yaa ajiibaa gaalii. Allahu akbar, Allahu akbar. Masha Allah. Masha Allah rabbiin irra haa jaalatu ispoonsarri yas. Deengadda heerumte kanuma akkasii guyyaa arraa kana saa'iba isiitiif na afeertee dhufte Masha Allah ijoolleen das nama gooti hoggaa akkanatti waliif gagammaddee wal bira dhaabbatte waliif na afeertu bakka duwwaa hirees walirraa cuccuftee rabbi naa fiduuf gaa asumaan tanaftees hangan qabdi ijoolleen akka fidu dhabdee boraatii fi qabdee kophaa isii galtee ciiftee halkan gaarii bulaa hordoftoota keenya yeroo fayyadamte. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arkatee jechaadha. Wa alaikum salaam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Babu tokko